Jilli hoogganaa biiroo maallaqa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaan durfamuu raawwii hojii piroojeektii Adaamaa Kompleksii Biildingii daawwate. Daawwannicha irratti hoogganaa biiroo maallaqa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi ogeeyyiin piroojeektichaaf kanneen biroo argamuun piroojeekticha daawwatan. Ijaarsi piroojeektichaa parsantii 54 irra kan ga'e yoo ta'u, kaayyoon daawwannichaatis sadarkaa piroojeektichi irra jiru beekuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuuf ta'uun ibsame. Hoogganaan biiroo maallaqa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaan kaayyoon mootummaa naannoo Oromiyaa piroojeektoota eegaluu qofa osoo hin ta'in kanneen eegalaman to'achuu fi gufuu adda baasuudhaan irratti hojjechuu fi yeroon akka xumuran taasisuudha jedhan. Kaayyoon mootummaa naannoo piroojeektoota jalqaban of harkaa xumuruudha. Kun immoo akka karoorfametti yoo deemuudhaa baate waan hawwine qofaaf hin xumuramu waan ta'eef kun akkamitti deemaa jira, maaltu isa dhaabaa jira kan jedhu laallee dhugaa dubbachuudhaaf kontiraaktericha haala gaariin qabatee hojjetaa akka jiru arginee jirra. Waan baay'eenis sochii gaarii akka qabu arginee jirra. Darbee immoo akka sagantaa lafa taa'etti akka hin deemne waan godhamu waan xixiqqaa adda baafnee jirra. Piroojeektichi guddaas ta'uu sadarkaan piroojeektichi irra jiru hooggansii fi ogeeyyiin piroojeektichaa qindoominaan hojjechuu kan agarsiisudha. Kanas akka ciminaatitti fudhanna jechuun dubbatan. Ciminni argine kontiraaktarri abbaan qabeenyaarree qaamaan asitti argamee jira. Gorsaanis ogeeyyiin dhimmi ilaalu addanatti argamanii jiru. Hooggantoonni magaalaas xiyyeeffannoo kennanii sochii godhanii waan jiraniif tokko tokkotti qabachuu dhiisanii wal gargaaranii hojjetaa waan jiraniif akka fuulduratti deemu qindoominaan hojjechuu akka waan gaariitti argeen jira. Kun yoo jabaatee deeme galma barbaannu bira geenya jedhu abdiinaa kenne. Piroojeektiin kan uummataa waan ta'eef to'annaa fi hordoffiin barbaachisu hundi akka taasifamus waamicha dhiyeessan. Egaa piroojeektiin kun piroojeektii hawaasaati. Lafa uummanni keenya itti tajaajilamu waan ta'eef kaayyoon keenya immoo piroojeektii xumurree tajaajilaan gahuudha malee adeemsa qofaa hin laallu. Kanaafuu hundumtuu qulqullina isaa eegee yeroodhaan akka dhumu gahee isarraa barbaadamu irratti waliigaltee isaa ciminaan akka raawwatuun adaraa jechuu barbaada. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Maammad ijaarsa piroojeektichaa irratti waggaa lamaaf to'annoo fi hordoffiin garaagaraa taasifamaa jira. Bara 2016 ni xumurama jennee abdii qabna jechuunis ibsan. Waggoottan lamaan as garuu akkaataan itti magaallis ilaalaa jiru koreen piroojeektiitis abbummaadhaan yeroodhaan ilaalaa waan barbaachisuuf jala guutaa kan deemaa jirru ta'uu isaati. Kanaaf ammammoo bara kana hojii bal'aadha. Piroojeektichi kun hojii guddaadha kan barbaadu. Bara kana xumuruudhaaf qaamni hunduu warri kontiraaktaraas warri gorsaatis nutis bulchiinsi magaalaadha abbummaadhaan torbeedhaan hojii kana laalaa kan jirru jechuudha. Kanaaf ammas kaayyoo jedhameef saniif akka oolu piroojeektii yeroo jalqabame yeroo xumuramuu qabu san keessatti xumuruudhaaf marii bal'aadha jechuudha. Torbeedhaan sadarkaa inni irra jiru laalaati kan jirru. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajila barbaadamuuf saniif akka ooluuf hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru. Daareektarrii fi to'ataan piroojeektii Siitii Kompleksii Biildingii obbo Bafiqaaduu Qannoo hojii keenya irratti gufuu kan ta'e hanqina maallaqaa fi meeshaalee ijaarsa barbaachisan akkasumas giddugala aadaa gara Siitii Kompleksiitti jijjiiramuudha jechuun ibsan. በበጀት እጥረት ምክንያት ብዙ መስተጓጉሎች ነበሩ። ከዛም በኋላ ደግሞ በማቴሪያል ኢንፍሌሽን ኮንትራክተሩ በሚያነሳው የፕራይስ አጀስትመንት ጥያቄ የተስተጓጎሉ እንዲሁም ደግሞ ከሀገሪቷ ጋር ተያይዞ ያሉ የማቴሪያል አቅርቦት ከሴኩሪቲ አንፃር ከኮቪድ አንፃር የተለያዩ ቻሌንጆች የገጠሙት ፕሮጀክት ነው። ከዛም እንደገና ደግሞ ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱ ከባህል ማዕከልነት ወደ ሲቲ ኮምፕሌክስነት ሲቀየር ደግሞ ቶታሊ የስኮፕ ቼንጅ አምጥቶ ሪዲዛይን ተደርጎ ወደ ስራ የተገባ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው።